السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليان كي جالتمو خباجمو جرجرتو الشمار كفوني باقا جراتني سنين جرا إن شاء الله أرس فيديو دكو واي أبصار رتك أبدين في فيديو كان هنقل دومات التلالتني يوتيوب channel كوك سبسكرايب قوتن سنين جرا إن شاء الله. tolega obsi furtuu milkaa'inaa fi gammachuuti. Obsa yommuu jedhnu wanta salphaan nutti fakkaachuu danda'a. Garuu obsi wanta jechaan dubbatamu yookaan sammuu qofaan yaadamu osoo hin taane wanta gochaan agarsiifamudha. Obsi jireenya qaama ilma namaa guutuu kan tuqudha. Bakka obsi hin jirretti jireenya hin jiru osoo jedhamee dhugaa irraa hin fagaatu. Namoonni garmalee yommuu gaddanii fi dhiphatan yoo obsa hin qabaatin of galaafatuun jireenya ofii balleessu. Mee har'a waa'ee obsaa ilaalchisee barreeffama gabaabaa tokko kaniin dubbisee irraa waan qayyabadhe jechuudha. Isiniif qooda hanga dhumaatti wajjin tura isiniin jedha inshaallah. Tole. Obsa jechi arabiffaan obsa jechuun jecha akka arabiffaatti sabri jedhu sabr isa jedhudha jechuudha. Sabr jechuun hidhuu of qusachuu fi dhaabuu jedhan irraa kan dhufedha. Walumaa galatti obsa yookaan sabrii jechuun mataa keenya yeroo gaddaa fi cinqii abdii kutuu fi garmalee gadduu irraa of eeguu, arraba keenya komii dhiyeessuu yookaan shakwaa irraa tiksuu, harka keenya fuulaan rukutuu fi uffata tarsaasuu irraa of eegudha. Obsa jechuun wanta ajajamne hanga galmaan geenyutti itti cichuu wanta godhuuf kayyeffanne san hanga goonutti irratti obsuu, irratti sabaruu, fakkeenyaaf ibaadaa rabbii irratti obsuu. Akkasumas obsa jechuun wanta irraa dhowwamne hojjechuu irratti irraa of qusachuu jechuudha. Walumaa galatti wanta karoorfanne tokko hojjechuu, wanta irraa dhowwamne tokko immoo obsaan irraa dhowwamuu osoma fedhii lubbuun teenya hojjechuu qabdu obsaan irraa of dhowwuu fi wanta hojjechuu qabnu san immoo osoma lubbuun teenya dalaguu fedhii hin qabne dirqiidhaan irratti ciccinee obsaan dalaguu jechuudha. Gama biraatiin obsi hadiisa keessatti diyaa'aa jedhama. Salaanni immoo nuura jedhamee yaamama. Diyaa'aa jechuun kan ifa kennuu fi madda ifaa kan ta'e. Fakkeenyaaf aduun madda ifaa waan taateef diyaa'aa jedhamti. Jiini immoo ifaa mataa ofiitti waan hin qabneef nuura jedhama. Diyaa'aan ho'a irraa kan ka'e nama gubuu danda'a. Nuurri garuu ho'a waan hin qabneef namatti tola. Namas hin gubu jechuudha. Haaluma kanaan obsa qabaachuun wanta akka aduutti nama gubuu danda'udha. Garuu dhumni isaa ifaa fi gara daandii qajeelatti akka nama qajeelchudha. Namtichi yeroo rakkoo fi dararaa san yoo obsa qabaate dhumarratti ifaa obsaa ni argama. Ifaa obsaa yookaan bu'aa obsi qabu ni argata jechuudha. Akkuma jedhamu yommuu lafti bari'uuf taatu dukkanni ni jabaata. Haaluma kanaan namatti yommuu rakkoon jabaatu yoo obsa qabaate duubaan ifa guddaatu isaaf dhufaa jechuudha. Aalimni tokko akkana jedha. Namni tokko obsa qaba gahan kan jedhamu yoo miirri nama gara wanta gaariitti nama akeekuu fi kaka'umsa amantii, kaka'umsa fedhii fi hawwii caaledha jedha. Uumamaan namni gara fedhii fi hawwii ofitti daba. Garuu fedhiiwwan san kan daangessu miira waliigalaa fi kaka'umsa amantiiti. Kaka'umsi amantii fi fedhiin yeroo hundaa wal lola. Yeroo tokko kaka'umsi amantiitu mo'ata. Yeroo biraa ammoo fedhiitu injifata. Dirreen waraanaa qalbii namtichaati. Fakkeenyaaf dargaggeessi tokko fedhii ofii guuttachuuf hawwee haa jennu. Yoo inni hin fuudhin fedhii isaa kan maltuu daangessuu qaba. Islaamni karaa halaal yookiin hayyamamaa ta'e qofaan akka guuttatu ajaja. Karaa haraamitiin yoo deeme ni adabama. Akkasumas hawaasa fi lubbuu isaa keessatti zinaa yookaan sagaagalummaa raawwachuun fokkuu akka ta'e ni beeka. Garuu fedhii isaa kuni guddaa yoo ta'e ibsa barsiisuu dhaamsa of qabee jechuudha. Sabriidhaan hanga bultii halaal akka ijaarratuuf dhaamsa aalimni kun dhaamanidha. Gama biraatiin immoo imaanni yookaan amantii isaa cimaa yoo ta'e
ifaa sabrii qabsiisuun fedhii ofii ni mo'ata. Kanaaf obsa qabaachuu jechuun kaka'umsa amantii fi miira namummaa kaka'umsa fedhii caaluu qaba kan jedhameef. Akkuma qaamaaf mataan barbaachisu imaanaafis sabriin ni barbaachisa. Yoo mataan nama murame qaamni homaa hin fayyadu. Haaluma kanaan namni obsa hin qabne imaana hin qabu. Alii ibn Xaalibtu jedhe jechuudha. Sabriin yookaan obsi nama maltu jechuun wanta rabbiin nama murteesse osoo namootatti komii hin dhiyeessin fudhachuudha. Namni tokko sabrii gaarii qaba kan jennuun wantoota sadii guutuu qaba. Tokko nafsee dallansuu yookaan dheekkamsa iyyuu fi kan kana fakkaatan irraa of eeguu. Lama arraba namootatti komii dhiyeessuu irraa of eeguu. Fakkeenyaaf wanta akka darbeef isatu akkas na godhe. Daafaan kun sababa isaatiin balaan kun hundi isaa natti dhuftee yaa rabbii kiyya hoo maal si godhee fi kan kana fakkaatan jechuu irraa arraba ofii eegsisuudha. Garuu rabbitti komii dhiyeessuun sabrii hin balleessu. Fakkeenyaaf Nabi Yaaqoob alayhi salaam ijoollee isaa yommuu dhabu ani yaaddoo fi gadda kiyyas rabbuma qofatti himadha jedhee dubbate jechuudha. Sadaffaa wanta rabbiin hin jaalannee fi isa dallansiisu raawwachuu irraa qaama ofii tiksu. Fakkeenyaaf qaama ofii kan namoota biroo rukutu, uffata ofirratti taasisuu, dubartiin yeroo dhirsi ishii du'u mataa haadachuu, nama du'e irratti garmalee boo'uu fi faarsuu, laphee of rukutee fi kan kana fakkaatan qaamaan hojjechuu irraa of tiksudha jechuudha. Egaa waa'een obsaa kan har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Inshaallah kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti YouTube channel koo subscribe